Ashama jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu maqee jiraattan nagaa kooti har'a jechuudha waa lama isinitti agarsiisa akkamitti happy barbaanne irraa daataa akka cufuu dandeenyu deebisee immoo messengerii namni nuti hin barbaanne tokko namni nuti faana haasa'uuf fedhii hin qabne tokko nama zim jedhee dhufee nurratti dawwalee nu jeequ akkamitti akka namni sun nurratti hin dawwalle akka gochuu dandeenyu nuttillee akka hin barreessine akkaataatti gochuu dandeenyu otoo bilookiin godhin jechuudha. Akkaataa cufuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Abbaa sana biratti hin mul'atu jechuudha. Namni sun bilookii goonee maal akkaati gootu hin beeku jechuudha. Garuu onlaayinii irratti sin argu. Onlaayinii irratti takka sin argu. Onlaayinii irra hin jirtu jedhee dhiisaa jechuudha. Oo sirra dawwale hin waamuu fi yoo sitti barreesse si bira hin ga'u jechuudha. Barreeffamni si xaafetuni yeroo tokko ijoolleen dhiiraa azim jedhanii shaamarroon irra dawwaluu jechuudha. Hunda keessan miti ijoollee tokko zim jedhanii namarra dawwalu. Kanaaf nama sin rakkise akkamittiin akkasiin ofirraa cuftan isinitti agarsiisa. Aga dhumaan hordofa warroonni haara dhuftan subscribe-naaf godhaa viidiyoo koo like gochuu hin dagatina. Asuma warroonni akkamitti moobaayilii tokko irratti happy lama fayyadamtaa jettanii koomentii jalatti na gaafattanii happy lama moobaayilii tokko irratti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kana isinitti agarsiisa viidiyoo dafee isinitti agarsiisa. Iddoo kanatti yoo isinitti tole subscribe-naaf godhaa akkasitti tuqxanii akkasitti innaa isinii dhufe asirra gadi tuqxu sanaa booda ol kan jedhu irra gootu viidiyoon gadhiisu guyyaa guyyaa isin bira gahaa jechuudha. Asirratti waa'ee barnootaatti kanan gadhiisu iddoo viidiyoo kana tuqxu jechuudha. Sanaa booda wanta barbaadan as keessaa argattu jechuudha. Barnootaaf wanta isin barbaadanii haala kana kunoo jechuudha akkasitti isinii fida haala kanaan jechuudha ol buttanii akkasitti waa barbaadan as keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkasitti moobaayilii tokko irratti happy lama fayyadama yoo jedhan iddoo kana jalaa ni argattu isiniin jedha kana amma mee messengerii isinitti agarsiisa. Messengerii keessa seentu haaluma salphaadhaan jechuudha kuni. Ergaala kana messengerii keessa seentanii nama hin barbaanne sana nama akkasin irratti hin dawwalle barbaaddan sana jechuudha. Erga gadi tuqxu mee kanumarra tuqee isin agarsiisa. Erga akkana gootanii jechuudha namni sun jechuudha nama isin irratti hin dawwalle barbaaddan sana jechuudha. Amma kaa jechuudha namni kun akkana irratti hin dawwalle barbaada jechuudha nama. Akka namni sun irratti hin dawwalle yoo barbaadu asirra tuqxu iddoo piroofiilii kanarra tuqxu. Sanaa booda akkanatti isinii dhufa ol buttuu jechuudha. Ol buttaniitu kunoo iddoo kanarratti reest kan jettu kanarra tuqxu. Asumarra tuqxu jechuudha bakka kunoo kanarra gadi tuqxu. Amma akkasitti gurraachoftee jirti. Yeroon gadi tuqe immoo akkana taati jechuudha. Kunoo daalachoftee jirti iddoo kanatti. Amma akkana ta'a jechuudha. Nama san bira garuu homaa itti fakkaatu jechuudha. Amma duubatti deebi'ee isin agarsiisa. Nama san bira homaa itti fakkaatu homtuu itti mul'atu jechuudha. Akkuma messengerii keessatti bilookii sin taane homaa sin taane duubatti deebi'a. Yoo irraa kaasuu barbaadan immoo asumarra tuqxu jechuudha. Asirra tuqxan irraa ka'aa jechuudha. Amma duubatti innaan deebi'u kunoo badee jechuudha. Toora kanarra hin jiru. Onlaayinii irrattis nan argu namni suni tasallee onlaayinii irratti nan argu. Yoo na arge narra dawwales nan argatu yoo narratti barreesses nan argatu jechuudha. Keessa seentanii yoo irraa kaasuu barbaadan immoo maal gootu? Sarchi gootu jechuudha. Maqaa nama sana sarchi gootanii baastu. Maqaa nama sana jechuudha sarchi gootanii baastu. Asirratti mee amma nama sana fidaanii kunoo akkanatti naa dhufaa connect jedhamuuti. Amma cufaadha jechuudha. Cufaadha oona irra dawwales namni sun nan argatu yoo natti barreesses nan argatu onlaayinii irrattis nan argu jechuudha. Ana onlaayinii irratti nan argu yoo irraa kaasuu barbaadan immoo asumarra gadi tuqxu. Kunoo barreeffamni jala kana ni jirti. Achirra gadi tuqxu. Kunoo amma deebi'ee jechuudha. Kunoo haala kanaani nama sinirra dawwalee sin jeequ nama wajjin haasa'uuf fedhii hin qabne akkasitti irraa cuftu jechuudha. Kun isinii gala jedheen abdii qaba. Amma immoo akkamitti happy barbaannee irraa akkamitti akka daataa cufuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Yoo barbaaddan imo yoo barbaaddan Facebook yoo barbaaddan messengerii happy barbaadan irraa
daataa cufuu ni dandeessu jechuudha. Kana dura siniif hojjedheen ture garuu warroonni kaan hin qabu jettanii har'a garuu karaa lamaanas sinitti agarsiisa akkamittiin bakka inni jiru jechuudha. Warroonni kana dura hin qabu kan koo jettan bakka inni tuqasana sinittan agarsiisa agadhuma na hordofa ammas. Kan miseenjerii sinii galee jedheen abdii qaba. Fakkeenyaaf miseenjerii kana irraa amma miseenjerii kana as gubbaarratti argitu saddee qabdiyyuu tas gubbaarraa miseenjeriin jechuudha. Booda garuu hin baddi yeroo daataa irraa balleesse maaliif hin cufama waan ta'eef irraa ni torkin. Amma jechuudha asirraa daataa balleessuun barbaade appii tokkorraa daataa yoo balleessitan namni sinirra dawwalee sinin argu aga miseenjerii san keessa gadi seentanitti aga sin tuqxanii seentanitti miseenjerii sanirra torbee gaa ji'a meeqa'uu namni sin arguu hin danda'u achirratti dawwalus sin argatu bakka onlaayiniin jirtanii jechuudha. Maaliif daataa irraa cuftan waan ta'eef. Garuu tokkumarraa cuftu malee hundarraa miti. Barbaadan irraa cufachuu dandeessu jechuudha. Mee sinitti agarsiisa. Ani tokko sinitti agarsiisa sun immoo barbaadan irraa cufachuu dandeessu. Gadi qabdu habbittiidhuma tanaa. Yeroo akkasitti gadi qabdanii ishii as gubbaarratti kun mallattoo tana sinii fidaa achirra gadi tuqxu. Yeroo haala kanaan tuqxan jechuudha jala kanatti open jedha install jedha fresh stop jedha sinas keessaa kam tuqxu fresh stop kan jettu kanarra tuqxu amma jechuudha hin gurraachofti booda immoo hin daalachofti jechuudha yeroon irra tuqe akkasitti irra gadi tuqxu sanaa booda okay gootu bakka daataan irraa ka'e jechuudha sinii galamti daataan irraa ka'aa jechuudha hin cufamaa jechuudha. Akkasuma amma laala kunoo iddoo as gubbaarratti saddee qabdu sun miseenjeriin cufamee jechuudha. Namni dawwalus nan argu onlaayinii irraa nambaa eenyuyyuu dawwaleerra nan gashu jechuudha. Irratti deeffachuuf immoo maal gootu asuma keessa seentu jechuudha. Irratti deeffachuuf asuma irra tuqxanii seentu. Yeroo seentan daataan keessa sinii deebi'aa jechuudha. Amma in deebi'aa jechuudha daataan keessan. Okay, warri immoo jechuudha yeroo akkasitti gadi qabdan mallattoon tun isiniif hin baane hin qabdne jechuudha. Kana dura hin qabu kiyyaa jettanii maal gootu as keessa baataniitu seetingii keessa seentu. Erga seetingii keessa seentanii jechuudha ol buttanii bakka haappis jettu barbaaddu jechuudha irra tuqxu. Yeroo asirra tuqxan aappii muluutu isinii ba'a jechuudha bakka kanatti. Yeroo aappiin kun muluun isinii ba'u ana sirraa daataa irraa balleessuu barbaadda sanirra gadi tuqxu. Mee imoo irraan balleessuu barbaada jedhu. Yeroo akkasitti tuqxan kunoo jala kanatti akkuma duraa sanitti isinii fidaa jechuudha. Karaa lamaan kuni fresh stop kan jedhu kanarra tuqxu. Okay gootu. Kunoo amma daalachaa'ee jira jechuudha bakka jala kanatti. Maaliif daataan irraa ka'ee jechuudha. Ka barbaadan irraa cufuu dandeessu jechuudha. Azalaayis kan barbaadan irraa yoo barbaadan feesbuukii yoo barbaadan miseenjarii irra cuftanii yeroo barbaadan irra seenuu dandeessu jechuudha. Namni kamuu sinirra dawwalee irra seengashuu hin danda'u jechuudha. Meeqa feesbuukii kanas kun akkasumatti irra gadi okay gootu sanaa booda daataan irraa siniif ka'a jechuudha. Namni onlaayinii irra seengashuu hin danda'u. Yeroo irratti deeffattanis keessuma tuqxaniitu irra seentanii sinii deebi'aa jechuudha. Kana fakkaata sinii gala jedheen abdii qabaa. Galatooma aga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii.